Yooyaa ashamaa harka fuunee jirra jirtuu baga jiraattanii viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufeetiin jira. Viidiyoon kun viidiyoo irra qabadhee dhufe jechuudha. Gaaffii namoota hedduuti. Gaaffiin kun maal jetti? Akkamitti furdina qaamaa dabaluu dandeenya? Akkamitti harma guddisuu dandeenya? Akkasumallee dabbaa keenya akkamitti guddisuu dandeenya jedhu shamarroonni hedduun jechuudha. Akkuma beekamu dabbaa qabaachuu fedhu takkiin teessuma kara teessumaatiin guddachuu fedhu jechuudha uumama jaraatiin jechuudha. Furdina qaamaa fayya qabeessa ta'e akkamitti dabaluu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kun akkamitti waan kana fiduu dandeenya? Furdina qaamaa akkamitti dabaluu dandeenya kan jedhu deddeebi'ee gaaffiin dhufaa ture. Yeroo darbe viidiyoo tokko irraa dalageetiin ture. Haga kana tarii ibsan qabu natti fakkaata. Namoonni tariitiin viidiyoo hedduu hin daawwatanii. Kanumaaf gaaffiin kun deddeebi'ee waan dhufeefi viidiyoo kana hojjechuuf dirqame. Tariitii namoonni Dr. Yazid Ofikaaliif haarawaa taatanii sabiskiraabii gochuudhaani mallattoo bilbilaa sana tuquudhaani oolirra godhadha. Viidiyoo nuti maxxansinu hatattamaan akka isin bira ga'uu fi isin gargaaraa jechuudha. Gara viidiyoo keenyaa seennu furdina dabaluu fi tokkoffaa maal gochuu qabna? Hamma baastu olii hanniisaa argachuuf nyaachuu qabda jechuudha. Kanatti fufuudhaani hamma nyaata dabaluu fi haga dur nyaatturraa haga nyaata keetii dabaluudha. Wantoota nyaata furdinaaf oolanii kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Qabxii ijoo iddoo irratti ni kaasu kuni uneetaa akkamitti akka nyaachuu qabdu, yeroo kam akka nyaachuu qabdu jechuudha. Viidiyoo haga dhumaa daawwachuun isinirra jiraata. Laayikii tuquudhaan eegala. Amma guyyaatti nyaachuudha. Ciree booda keessumaa ciree booda utuu laaqanni hin ga'in nyaachuu fi laaqana booda irbaatni utuu hin ga'inis eeggachuu dhiisanii nyaachuudha jechuudha. Nyaata yeroo osoo fakkeenyaaf sa'aatiin nyaataa hin ga'in saatuma qoonqoon keenya feetetti waa argatanii nyaachuudha jechuudha. Nyaata aannanitti dabaluu, nyaata hoggaa nyaannu aannaniin soorachuu, aannan irraan dhuguu. Aannan akkuma beekamu sochii qaamaa dabaluu qofa osoo hin taane sammuu keenya illee ni haaromsaa jechuudha. Sammuu keenya haala haaromsaa. Sochii qaamaa illee gochuudha. Sochii qaamaa hin goonu yoo ta'e nyaata nyaachaa sochii qaamaa hin goonu yoo ta'e nyaanni sun akka coomaan faalamee fayyaa keenya irratti dhiibbaa geessisu waan taasisuu fi sochii qaamaa yoo xiqqaate torbee keessatti yeroo 3-4 gochuun isinirra jiraataa jechuudha. Akkasuma hir'iba ga'aa rafuu gosa nyaata gabbinaaf fayyadan soorachuudha jechuudha. Nyaanni kun nyaata ani isiniif tarreessu ta'uudha qaba jechuudha. Nyaata kamiin nyaachuu qabna kan jedhuu fi tokkoffaa irratti aannan furdina dabaluu qofa osoo hin taane akkuma kaasne meeshaa qaama keenya hidda qaama keenya keessa jiran haaromsuudhaa fi akka dhiigni nu keessa faca'u taasisuudhaa fi illee ni oola. Nyaata ruuziin nyaata mijataa fi gatii rakashaan kan argamudha. Akkasumallee ulfaatina qaamaa hatattamaan dabaluuf ni danda'a jechuudha, ni oola. Akkasumallee avukaadoon tokko nyaachuutu killee 4 guyyaatti nyaachuu irra caalaa jedha qorannoon hedduun kan ibsu jechuudha. Akkasuma jechuudha foon diimaa argachuu dandeesse kan nyaattu taanaanii meeshaalee keenya ijaaruu fi meeshaa qaama keenya keessaa ijaaruudhaaf waan gargaaruu fi ulfaatina haalaan dabaluu ni danda'a jechuudha. Akkasumallee jechuudha foon qurxummii kan argannee nyaannu yoo ta'e foon qurxummii haaluma salphaadhaan dalagannee kan nyaannu yoo taate foon qurxummii akkuma beekamu qaama keenya guddisuu qofa osoo hin taane wantoota garaagaraatiif kan nu oolanii sammuu keenya haaromsuu irratti lafee qaama keenya ijaaruu irratti gahee guddaa qabdi. Waan kana tariitiin namoonni keenya haala salphaadhaan kan argatanii soorattan yoo ta'e viitaamina hedduu of keessaa qabdi, faayidaa hedduullee qabdi. Kanneen akkasii wantoota ani isiniif tarreessa kana tartiiba. Akkasuma killeen hanqaaquu pirootiinii baay'ee waan of keessaa qabuu fi kiiloo dabaluuf ni gargaara. Baaduu fakkeenyaaf baaduu itittuu kan jennuun jechuudha. Kan fakkeenyaaf afaan arabiitiin labana jennee kan waamnuuni. Kanneen kana osoo rafin yeroo rafuuf deemnu nyaanne eega nyaata fixannee booddee
irriba dursine walakkaa isaati irriba dursuudhaani kubbaaya tokko yoo dhugne haalaan nu fayyadaa jechuudha keessumaa labana akkasumallee fakkeenyaaf gosoota kuduraalee keessaa burtukaan waliin laaqne avokaadoo laaqne dhuguun jechuudha wannoota akkas labanaa kanallee haalaan fayyadamuun burtukaanii tuffaa wantoota akkasii waliin laaqne kan soorannu yoo taate nyaata saatuma barbaannetti yoo kan nyaannu taate sochii qaamaa akka taa'umsaa puushaappii bu'uu keessumaa shamarran dabbaa baasuudhaaf kan gargaaran jechuudha sochii qaamaa kanneen kana yoo gootanii haalaan furdina qaamaa dabaluu dandeessu karaa gabaabaadhaan jechuudha. Tariitiin viidiyoon kiyya kun yoo kan isin gammachiise ta'e laayikii tuquudhaan haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti naa tura.